Sena. Oh. Akkam jirtu? Doktor akkam? Naguma. Nagaa jirta. Jirta. Baga nagaan dhufte. Naguma. Fayyuma. Akkam? Jirta. Galata Rabbii Nur. Akkam? Jirta. Fayyuma. Akkam? Galata Rabbii. Jiruuf jireenya akkam? Hojiin jiruuf jireenya hundumtuu gaariidha. Hunduu gaariidha. Nu biraa kan kee akkam? Baga geesse. Baga wajjin hin geenye. Egaa waggaa haranii waan haaraa jira jettudha. Dhugoodha. Wagguma waggaa waan haaraa nutti agarsiiftu. Dhugaadha. Anis mee waan addaa maaltu jira laata jedhee immoo fiigaa dhufe. Egaa waamicha keenya kabajuudhaaf dhufuu keetiif guddaa si galateeffanna. Si qofa miti. Hordoftootni kee hundumtuu immoo baay'inni isaanii deemisiidhaaf maatii ta'anii jiru, faamilii ta'anii jiru. Namoota baay'ee namoota dhibbaan lakkaa'amanitu ispeeshaalii viidiyoo kee arganii si waliin namoota ollaa ta'uu barbaadan nama baay'eedha gara keenya jooyin godhee faamilii deemsii ta'ee kan jiru. Oduu bareedaan kun immoo si qofaaf oduu hin taane daawwattoota keetiifis kallattiidhaan akka nu geessu barbaanna. Egaa bara haaraa kanarratti wanni haaraa qabannee dhufne bara haaraatiin wal qabatee ayyaana irreechaatu kabajama. Ayyaana saba guddaati, ayyaana guddaadha uummata keenyaaf, uummata Oromootiif. Sanaan wal qabatee waan addaa, waan ajaa'ibaa kan qopheessinetu jira. Inni jalqabaa diskaawuntiidha kan isiniif qopheessinee jirru. Irreecha sababeeffachuudhaan qofa waamicha muummee ministeeraa keenya sababeeffachuudhaan yookaan immoo waamicha isaanii dhaggeeffachuudhaan namoota baay'eetu gara biyya keessaatti seenaa jira. Anaafis illee bilbila koo irratti namoota baay'eetu bilbilaa jira. Kana sababeeffachuudhaan nuti immoo akka dhaabbata keenyaatti akka DMC'tti waan haaraa maaliif qopheessinee eegnu welcome jechuu qabna. Uummata keenyaan immoo nu kabajee aadaa keenya kabajee uummata isaa waliin hirmaachuudhaaf diaaspooraa keessumaa ta'eeti gara biyya alaatti gara biyya keessaatti dhufaa jiran kana waan ittiin simannu harkuma gogaadhaan simachuun nurraan eegamu waan ta'eef manoota irratti diskaawuntii garaagaraa qopheessinee jirra. Kunis maanni inni jalqabaa namoota hundumaaf iyyuu jechuun kaffaltii jalqabaa isaanii qofa kaffaluudhaan namoota mana bitachuu danda'an hundumaaf iyyuu kaaree meetira tokko irratti diskaawuntii qarshii 9,000 oliiti kan qopheessinee jirru. Kun kan fayyadu immoo manoota 50 qofa. Namoota dursa dhufanii mana bitachuu danda'an yookaan immoo carraa kanatti fayyadamuu danda'an namoota 50 qofa irreecha paakeejii jedhanii nuuf bilbiluu danda'u. Paakeejii irreechaa irratti hirmaachuu barbaanne yookaan immoo diskaawuntii irreechaa irratti hirmaachuu barbaanne jedhanii yoo nuuf bilbilan yookaan kallattiidhumaan barreeffamaanis yoo nu quunnamanii paakeejii kana keessatti namoota 50 hirmaachisuu dandeenya. Almost total amount irratti gara bu'aa miliyoona 5 kan inni buusu jechuudha yookaan immoo diskaawuntii miliyoona 5 totaalii kan argamsiisu. Darbees immoo oduun guddaan lammaffaan immoo maayinni namoota kaffaltii isaanii hundumaa yookaan immoo totaal ammaawuntii isaanii yeroo tokkotti seetil gochuudhaaf qophii qabaniif immoo persentii 60 qofa ofii isaanii kaffalatanii isaaf persentii 40 immoo diskaawuntii laannaaf jechuudha. Which is baay'ee diskaawuntii guddaadha. 60 qofa isaaniin kaffalatu isaaf 40 deemsii kaffalaafi jechuudha. Diskaawuntii guddaa qabanneetu kan nuti dhiyaannee jirru. Egaa akkuma kanaan dura daawwattoota keetiifis odeeffannoo geessinee qaqqabsiisnee jirru. Manoonni nu bira jiran istuudiyoo irraa kaasee haga baacisicha 4tti gosa manoota garaagaraa saayiziin isaaniis garaagara kan ta'an of keessatti qabannee jirra. Wanti haaraan amma jiru immoo maalinni yeroo duraa ni yaadatta yoo ta'e abbaan ciisicha tokko kaaree 77 irraa eegalee qofa ture kan jiru. Amma immoo kan itti daballee jirru kaaree 69nis waan beedruumii namoonni argachuu danda'u nu biraa jechuudha. Abbaa ciisicha lamaa irratti immoo kanaan dura kaaree 123 sanaa ol ture. Amma immoo kaaree 99 irraa eegalee piroodaaktii haaraa daballee jirra jechuudha. Abbaa ciisicha 3 irrattis akkasuma kaaree 139 irraa eegalee manoota diizaayiniin isaaniis baay'ee mooderni ta'a. Akkasumas immoo kaaree isaanii fedha namootaa wajjiniin humna namaatii wajjiniin akka wal madaaluu danda'uu fi kaaree meetirii gadi hir'isnis gosa garaagaraati kan of keessatti qabannee jirru. Kan biraadhaaf inni guddaan immoo sarpiraayiziidha. Amma waajjira keessatti sitti himuu hin danda'u. Sarpiraayiziin kun maal laata? Sarpiraayiziin kun mana dabaluuf immoo maal? Ta'us danda'a ta'us danda'a. Meedhannee saayitiidhaan immoo saayitii irratti immoo waliin dhanneeti mana kanaan dura bittees piroogirasiin irra jiru sadarkaa kamirra akka ga'ee jiru ni daawwanna. Darbees immoo uummata keenyaaf waamicha biyya isaa yookaan immoo waamicha uummata isaa kabajee namoota ayyaana kana kabajuudhaaf dhufaniif immoo waan ajaa'ibaa
qopheessinee jirra. Akkuma siin jedhe sun immoo sarpiraayiziidha. Saayitii dhuma sanarratti dhannee maaltu qophaa'ee jira kan jedhu kana waliin achuma irratti daawwachuu ni dandeenya. Kana fakkaata gaa wanti jiru. Baay'ee namatti tola. Baay'ee natti toleera. Haala anis progresii isaa maalirra jira jedhee hordoffiidhaaf hin dhufee akkasumas immoo oduu haaraa kan immoo ofii koo ofitti qofan ta'u kan akkuma jalqaba jennee namoonni 100 ol bitataniiru mana kana. Ammas immoo dabalataan mandaruma tokko ijaaruu barbaadamatti dhiyaannee jechuun barbaada. Kanaan dura waa'ee DMC real estate gatiin isaa akkamidha haala kamiin kaffalamaa kan jedhu viidiyoon kanaan dura hojjedhee description jala linkii sana tuqxanii baay'een keessan galtanii ilaaluu dandeessu. Achirratti gabaan baay'ee kaafnee asumne irra wanta ta'eef meegaa amma gara saayitii deemnee wanta jiru sarpiraayiz jiru walumaan ilaallu. Tole Dooktar guddaa galatoomii galanni koosiif qofa miti daawwattoota kee hundumaatiif karaa yuutuubiitiin akkasumas immoo karaa sooshaal miidiyaa garaagaraatiin si daawwatanii gara keenya dhufanii mana bitatanii amantaa guddaa DMC irratti horachuu isaaniitii fi guddaa galateeffachuu nan barbaada. Akkasumas immoo manoonni isaan kanaan dura bitan sadarkaa maaliirra akka jiru walumaan dhannee isa atis daawwattee daawwattoota kee sirriitti ni agarsiisna jechuudha. Ammas namoonni mana bitachuu barbaadan egaa sarpiraayizii keenya ilaallee sanarra dhaabbatanii namoonni mana bitachuu barbaadan persentii 5 irraa kaasee kaffaltii dura kan biraa wanti haaraa nuti daballee jirru dura persentii 10 irraa kaasee ture kan kaffalamuu danda'anii amma paakeejii kana keessatti namoonni hirmaachuu danda'an diskaawuntii qofa miti kaffaltii isaaniis persentii 5 irraa kaasanii kaffaluu haala isaaniitti danda'an mijeessinee jirra. So bilbilaan kallattiidhumaan anaan quunnamanii afaan isaaniitiin gaaffii qaban hundumaa shakkii tokko malee waan gaafachuu barbaadan hundumaa odeeffannoo ga'anarraa argachuu danda'u. Rakkina tokko malee qooqa isaaniitiin afaan isaaniitiin wal gargaarree hundumaa uummata keenya abbaa manaa gochuudhaaf qophii guddaarra jirra. Egaa gara saayitii keenyaa immoo deemnee waan jiru achirratti daawwannee daawwattoota keessa argisiisuu dandeenya. Baay'ee namatti tola. Egaa bilbila iskiriinirratti argaa jirtan kanaan bal'ee namoonni bilbiltanii odeeffannoo argachuu dandeessu. Mee gara saayitii bilbila kana seef godhadha. Amma osoo hin taane seef godhadhaati. Erga xumurree booda erga sarpiraayizii jiru ilaallee booddee immoo bilbiluu fi dandeessu jechuudha. Walumaan adeemnu kan. Gara saayitii keenyaa deemnee waan jiru achuma irratti ilaaluu dandeenya. Guddaa galatoomii Dooktar. Ayyee. Egaa Dooktar kallattiidhumaan gara saayitii keenyaatti deemna. Ijaarsa mana keenyaa sadarkaan irratti geessan si agarsiisa. Darbiis immoo mooraadhuma ofiisii keenyaa kana yookaan immoo gamoon kun kanuma DMC'ti. Mooraadhuma kana keessatti immoo warshaa guddaa dudduuba keenyatti argitan kana. Warshaan kun yeroo dhiyoodha kan inni hojii eegalee kaaree meetira 4,000 irratti kan inni ijaarame. As keessatti egaa meeshaalee finishingiidhaaf nu gargaaranii darbees immoo aluminiyam foormworkii teekinooloojii karaa ittiin amma saayitii irratti sirriitti dhaqneen ilaalla. So sanas as keessatti oomishaati jirra. Sadarkaa kanarra geenye irra. Okay. Baay'ee namatti tola. Egaa mooraan jireenyaa keenya guddaan kana fakkaata. Kanaan dura manoota kan amma fuula keenya duratti argitu kanas illee DMC Real Estate viillaa kaarii 550 irratti kan manoota argaman. Kanaan dura kan inni ijaaree handover godheedha. Namootaaf kan dabarsee namoonni itti jiraataa jiranidha. Finishingii isaanii kan ofii isaaniitiin xumurataa jiranis akkuma dudduuba keenya argitu kana ni jira. So mooraa kana keessa jiraachuun akkuma beektu staandaardiin isaa baay'ee staandaardii guddaadha. Guutummaa guutuutti
mooraa kana keessa manoonni jira warroota kana dabalateeti mooraa tokko keessatti kan inni argamu jechuudha. Standardii baay'ee bareedaadhaan mooraan jireenyaa kun kan inni ijaaramaa jiru. Akkuma kanaan dura sitti immoo of keessatti commercial center mataa isaatii qaba. Mooraa kana keessa qofa bakki bashannanaa 5 of danda'e kan inni jiru. Kaaffee, supermarketii, health center garaagaraa kan of keessatti qabus immoo commercial center mataa isaatii kan ijaaramee fi jirudha jechuudha. Kana fakkaata. Okay. Baay'ee namatti tola. Egaa kanaan dura dhufnee mana yeroo binnutti sadarkaa kanarra hin turre baay'ee progressii guddaa agarsiiseera. Baay'ee nama gammachiisa baay'ee. Dhugaadha. Yeroo darbe kanumaa fansiin jedhee tokkoffaa aluminium formworkiidhaan hojjenna. Lammata immoo sa'aatii 24 hojjenna. Mooraadhuma kana keessatti kunoo fuula keenya kana duratti bakka itti hojjettootni keenya boqotantu jira. Asuma jiraatu manni isaanii nyaanni isaanii dhugaatiin isaanii asumaadhaati. So sa'aatii 24 shiftiidhaan wal jijjiiraniitu kan isaan hojjetan jechuudha. Kunoo manni keessa sadarkaa kanarra ga'eera. Akkuma argitu kan egaa bareedinni saffisa qofa doon taane immoo kwalitii isaa akkuma duuba keenyaan kanaan argitu aluminium formworkiidhaan hojjetamumti isaallee mana kana irratti kwalitii guddaadha kan inni dabalu. Traditional haala dur construction traditionally training hojjennu. Dura ammoo argite gamoo irratti baarzaa fi waan meeqa muka garaagaraati kan argitu. Asirratti mukti tokko illee hin mul'atu. Formworkii aluminiumiitiin directly manni kun kan inni hojjetamaa jiru. Kan kee qofa miti bakka kanatti kan yeroo dhiyoo keessatti jalqabaman immoo biildingiin garaagaraallee sadarkaa irratti argitu kanarratti haala saffisaadhaan kan inni ijaaramaa jiru. Egaa kana fakkaata progressii isaa kanarra geera kaffaltii lammaffaadhaaf of qopheesse. Erga 15 kan kaffaltii marsaa lammaffaa jira waan ta'eef yeroo gabaabaa keessatti ergaa si ergina ergaa leetarii siif barreessina. So haaluma sanaan ammumaan immoo erga dhuftee nootisii godha jedhanii of qopheessii kaffaltii lammataa fi haala sanaan itti deemuu dandeenya. Egaa akkuma yeroo biroo dhaabaanu siin jedhee sarpiraayizii guddaa qabna siin jedhee tan ture. So egaa kan kee ilaallee xumurree progressii saayitii keetii erga ilaalleetiiti. Wannan daawwattoota keetiif DMC'n qopheesse gara sarpiraayizii keenyaatti immoo deemnee achiin si agarsiisaa jechuudha. Baay'ee namatti tola haala kanarra jiraachuun isaa. Egaa yerootti yeroo nasaanis amma akkuma tasaatuun darbaa jirutti kan dhufe baay'ee haala bareedaa jira baay'ee nama gammachiisa. So kottaa ollaa wajjin taana. Ollaa taanee buna waliin dhugna ammas jechuun barbaada. Egaa Dooktar sila wajjiratti yeroo haasofnu sarpiraayizii guddaa qabna ayyaana irreechaa sababeeffachuudhaani waan ajaa'ibaan si agarsiisuu barbaada siin jedheen ture. Kunoo bakka kana geenyee jirra. Gamoon kun gamoo irreechaa jedhama. Ayyaana irreechaa. Gamoo irreechaa. Gamoo irreechaa jedhama. Ayyaana irreechaa sababeeffachuudhaan uummatni keenya bakka tokkotti sassabamanii namoota jiraachuu barbaadaniif keessumaa yeroo baay'ee viidiyoo kee duraa irratti arganii namoonni maamiltoonni ibbaa ol ta'anidha viidiyoo duraatiin qofallee gara deemsitti dhufanii namoonni mana bitatanii so isaan yeroo baay'ee gaaffii gaafachaa turan tokkotu jira bakka tokkotti sooshaal laayifii keenya waliin bareechuudhaa fi bakka itti jiraachuu dandeenyu haala to'annuu mijeessitanii kan jedhu gaaffii gaafatanii turanii gaaffii isaanii sababa godhachuudhaan ka'umsa sanaatiin egaa maqaa irreechaatiin kan waamamu darbees immoo ayyaana irreechaatiif jedhamee yeroo muraasaaf maamiltoota muraasaa fi diskaawuntii guddaa kan irratti kenninu gamoon irreechaa kunooti gamoo keenya keessa jirra daawwattootni keenyas nu hordofaati gamoo kana keessatti meelli wantootni isinitti argisiisuu barbaannu keessumaatiiti namoonni biyya alaatiiti yeroo baay'ee naaf bilbilu keessumaa hordoftootni kee daawwattootni kee istaandaardii biyya nuti jiraannuutiin waan nu malu odoo arganne waan jedhu gaaffii yeroo baay'ee nu kaasu sanarrattis immoo istaandaardii biyya isaan keessa jiraataniitiin kan ijaaramaa jiru gamoo kana keessatti liiftii 5 qaba of danda'e jechuudha. Liiftii 5 sana keessaatiiti inni jalqabaa yookaan immoo namoonni meeshaa isaaniitti fe'achuu danda'an kaargoo liiftiin keenya kunooti isa ilaaluu dandeenya. Akkuma argitu kana egaa kunoo kaargoo. Kun abbaatti sicha tokkooti moo maal? Dhugaa kee jettee kutaa ciisichaati kan inni fakkaatu malee dhuguma dubbachuudhaaf liiftiin fakkaatu istaandaardii biyya keenyaatiin yeroo jalqabaatiif saayiziin isaa hamma kana kan ga'u liiftii kan ijaaraa jiru DMC dha. Gamoo kanarrattis immoo liiftii jiran 5 keessaatiiti inni guddaan yookaan immoo istaandaardii biyyoota alaa biyyoota guddataniitiin Irooppii Ameerikaa istaandaardiidhaanidha. Darbees immoo dura akka dubbannetti diizaayiniin keenya biyya Turkii fi biyya Dubaay irraatiiti istaandaardii isaan amma appaartimentiin isaanii irra ga'anii kan inni ijaaramaa jiru.
Kunuma akkuma argitu gaa kutaa ciisichaa fakkaata malee liiftii illee hin fakkaatu. Bal'aadha baay'ee. Kana keessatti maamiltoonni keenya meeshaa isaanii fe'atanii filoorii kamirraallee mana yoo bitatan rakkoo tokko malee kaargoo liiftii kanaan meeshaa isaanii fe'atanii kun meeshaa fe'uudhaaf qofa kan inni tajaajilarra oolu. Meeshaa kana soofaa yoo jettee meeshaa barbaadan as keessatti haala inni fiiksi ta'een nagummaan isaa eegamee meeshaan keenya odoon miidhameen odoon caccabeen filoorii kamirratti illee fe'achuu barbaadu danda'u. Kana fakkaata kaargoo liiftiin keenya dhugaa dubbachuudhaaf haala qarshii amma kanaa kaffalii 20 kaffalii 100 kaffalii baasnaan hin jiru. Inni seenaa ta'eera. Argaa jirtu kana kun lakkaa'amee waan dhumarratti fakkaata. Kuni kaargoo liiftii itti meeshaa ittiin ol baafatta waan ta'eef waan tokko yaaddeenaa meeshaa keessa baafachuufis siin jenna. Egaa gamoon kun akkuma jalqabarratti jedhamee gamoo irreechaati. Namoonni diiyaasporaan akkasumas namoonni biyya keenya keessa jiraatan ayyaana irreechaa sababeeffachuudhaan egaa booda irratti wanti jedhamu jira. Maybe ayyaana irreechaa sababeeffachuudhaan ani waan hin gaafadhu tokko qaba. Ayyaanni kun ayyaana saba guddaati. Ayyaana saba Oromooti. Ayyaana kabajamaati. Ayyaana kana sababeeffachuuf diiyaasporaa bakkeedhaa dhufanii diskaawuntiin jiraachuu qaba ayyaana. Diskaawuntiin hin jiru taanaani. Nuti sitti yaadnee jirra. Diskaawuntii qofa miti. Gamoo amma kana gahu maqaa irreechaatiin waamnee darbees immoo namni uummati keenya hundumtuu bakka tokkotti illee sooshaal laayifii isaaniitiif waliin jiraachuu barbaadan gamoo kanarraa mana filachuu danda'u. So sana sababeeffachuudhaan immoo kaaree meetira tokko irratti qarshii 9,000 ayyaana irreechaa sababeeffachuudhaan haga ayyaana irreechaattii fi sana booda immoo torbee tokko gaamammaatti kan sagantaa qabannee jiru. Kaaree tokko irratti qarshii 9,000. Kaaree tokko irratti qarshii 9,000 diskaawuntii taasisnee jirra. Kun immoo mana isaan bitan irratti haga miiliyoona 5tti. Total amount manootaa irratti haga miiliyoona 5tti diskaawuntii guddaadha kan taasifamee jiru. Egaa atis ergaa dabarsuu fi dandeessaa daawwattoonni kee carraan kun odoo isaan jala hin darbin dafanii nuuf bilbilanii gara waajjira keenyaa dhufanii mana kana yoo bitachuu danda'an rakkoo tokko malee liiftii kanattis fayyadamanii meeshaa isaanii fe'achuu danda'u. Bakka tokkotti uummanni keenya sassaabamee aadaa isaa, hawaasummaa isaa waa barbaade waliin akka itti jiraachuu danda'uu fi gamoo irreechaarraa mana bitadhaa kan jedhu ergaa qabna gaa. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya ayyaanni guddaan Oromoon qaba ayyaanni irreechaa gahaa jira. Kana sababeeffachuun immoo warri DMS Real Estate egaa DMS Real Estate anillee ofii qoodha bitadheera waan ta'eef mana baay'ee bareedaa haala ajaa'ibaatiin ijaaramaa jiru. Saayitiin isaa immoo akkuma beektan Labuudha. Labuun yeroo ammaa kana kutaa magaalaa Finfinnee keessa magaalaa baay'ee guddinarra jirudha. Kanaaf ayyaana irreechaa sababeeffachuudhaan diskaawuntii nu godhaa jennee akkuma gaafanneeni diiyaasporaan ta'ee namoonni biyya keessas bitachuu barbaadan ollaa taatanii waliin jiraachuu barbaadan mana istaandardii isaa eeggate keessa jiraachuu barbaadan kaaree tokko irratti qarshii 9,000 kana jechuun waan salphaa miti. Kaaree tokko irratti qarshii 9,000 jechuun waan salphaa miti. Kaaree 100 irratti meeqa ta'a jechuudha. Waan guddaadha waan ta'eef hundumti keessan kottaa galmaa bitadhaa utuu sin jalaan jechuun barbaada. Kanaan dura viidiyoon hojjedheeni namoonni baay'een keessan akkasiin mana bitattan karaa keessaan quunnamtaniitu akkasumas immoo sagareedhaan nutti himaa turte jechuudha. Kanaaf utuu sin jalaan nuyi lakkoofsa iskiriinitti argamu kanaan bilbiltanii waan barbaadan infoormeeshinii barbaadan baankii wajjinis ni mijeessuu yoo barbaachise akkasumas immoo gaaffii qabdan hundumaatii fi sodaa tokko malee afaan keessanii sagareedhaa wajjin haasa'uu dandeessu jechuudha. Fuula keenya duratti kan argaa jirtu passenger liiftii yookaan immoo liiftii namootni qofa itti fayyadamuu danda'an yookaan immoo fe'umsa namaatiif kan tajaajiludha. Gamoo kanarratti fe'umsa namaatiif qofa liiftii 4 kan qopheessinee jirru. Akkuma argitu kan immoo istaandardiin liiftii kana kaaree meetira 7dha liiftiin tokkoon isaa jechuudha. Yeroo tokkotti namoota 28 fe'uu ni danda'a. Kun akkuma argitu kana kan kana fakkaatu bukkee isaa kanas ni jira. Fuula isaa kana duras liiftii garagaraatu jira. Liiftii arfan kun yeroo tokkotti namoota 28 fe'uu danda'u. Darbees immoo yeroo tokkotti gaa hundi isaa walii galatti gara namoota 100 oliiti kan inni fe'uu danda'u. So gamoo kanarra namni jiraatu liiftii eeggachuudhaaf dhaabbatee yeroo isaan gubuu jechuudha. Yeroo hojii deemuuf yoo ariifate illee rakkina tokko malee liiftolii kana fayyadamuu ni danda'a. Darbees immoo amma filoorii irra jiru yookaan darbii irra jiru gaditti beezmentii 5 qaba.
gamoon kun jechuudha. Beezmentii 5 kanarratti immoo bakka qalmaa bakki itti qophaa'ee jira. Darbees immoo bakka itti konkolaataa dhaabuu danda'an paarking isteeshinii mataa isaatiitti qaba jalatti. Iddootti paarkingiin godhamu yookaan immoo bakka itti konkolaataa keenya dhaabnu kanarratti immoo amma yeroon isaa mooderna ta'aa jira. Konkolaataan biyya keenyaallee gara elektirikiitti waan naanna'aa jiruu fi chaarjii isteeshinii mataa isaatii qaba boodarratti jechuudha. Achumatti abbaan konkolaataan isaa elektirikii ta'e konkolaataa isaa chaarjeffachuu ni danda'a. Paarkingii beezmentii 5 kanas jalatti qabnu rakkina tokko malee namni makiinaa tokkos lama sadii yoo qabaate rakkina tokko malee beezmentii isaa keessa paarkii gochuu danda'a jechuudha. Darbees liiftoliin kun tokko tokkoon isaanii ibsaa irratti yookaan immoo baakaap jenereetarii irratti qofa kan dipeende ta'e miti. Extra baatirii mataa isaatii of keessatti qaba. Chaarjii godhee kan tursu jechuudha. Humna kuufatee kan tursu. So ibsillee yoo bade yookaan ibsaan illee yoo addaan cite baakaap jenereetarii illee yeroo garaagaraatti meenteenaansii irra yoo jiraate illee ibsaan yoo bade rakkina tokko malee liiveetarii kun sa'aatii 24 guutuu tajaajila kennuu ni danda'a jechuudha. Kun biyya keenya keessatti yeroo jalqabaatiif deemsee kan hojjechaa jirudha. Istaandaardii biyyoota guddatanii istaandaardii biyyoota alaatiin yeroo baay'ee maamiltoonni keenya diiyaaspooraa ta'anillee yeroo gara dhaabbata keenyaatti dhufanii mana nu biraa bitatanii baay'ee dinqisiifatu baay'ee ajaa'ibsiifatu maaliif biyya keenya keessatti hin baratamne biyyoota alaa irratti wannoo baratamedha. So haala sanaan egaa kan qophaa'ee jiru jechuudha. Baay'ee namatti tola. Ani liiftii kana keessa ciisanii deemuu hin danda'ama jechuudha. Bal'aa argaa jirtu. Yeroo kaan liiftii hanga ammaatti arga keessatti baay'ee walitti sissiqee nama 5 qofa kan inni baatu. Oromoo baata. Kun waan guddaadha jedhee yaada. Nama 28 yeroo tokkotti fe'uu ni danda'a jechuudha. Kan biraa immoo waan kan natti tolee namoonni yeroo ammaa makiinaa elektirikii qaban illee chaarjii godhachuu akka isaan danda'an paarkingii qofa osoo hin taane elektirikii illee chaarjii godhachuu akka isaan danda'an. Chaarjii isteeshinii mataa isaatii qabu. Kana fakkaata. Kun gamoo irreechaati. Kanaaf akkas hin dabarre dhumaa jira jechuun barbaada. Maatii taanaa ollaa taanaa buna wal waamna buna wajjin hin dhumne hundumti keenya. Kun immoo gamoo kan biraa mooraa keenya keessatti argamu yeroo gabaabaa hojii ji'a 3 sadarkaa kanarra kan ga'edha. Beezmentiin isaa hundumtuu xumuramee dhumeeti gara paarkingiin dhumee ground level irra geenye irra akkuma argitu kana magaalaan Finfinnee saayitii keenya view bareedaa qaba. Guutummaa guutuutti magaalaa Finfinnee mana kee keessa teessee ilaaluu ni dandeessa jechuudha. Hillside waan ta'eef appartaamaan keenya kun hillside waan ta'eef magaalaa Finfinnee guutummaa guutuutti as ground level irrallee dhaabannee haala kanaan argama. Manni kee yeroo ol ka'aa deemmoo view baay'ee bareedaa godhata jechuudha. Waaw, baay'ee namatti tola.